Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seenutuubii bakka fi kallattii jirtan hundaatti nageenyi rabbii guddaan isinirra haa jiraatu isiniin jedha. Warri amantaa biraalleen ashamaa harka fuunee jirra jirtu hundi keessanuu baga nuuf jiraattanii isiniin jedha. Warri jalqaba gara chaanaala kootii dhufaa jirtan subscribe godhaa maatii kabajamoo fi jaalatamoo Seenutuubiitti dabalamaa isiniin jedha. Anilleen isin simadha. Akkasuma viidiyoo nama daawwataa jirtan kun yoo kan isinitti tolu taate laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanaala kootii guyyaa har'aa Seenutuubii maal qabatee isiniif dhufe, akkasuma maaliin nu dhufe jettanii warri gurra bantanii qalbii keessan bantanii ija keessan riidanii qulqulleessitanii na eegaa jirtan Seenutuubiin har'a keessummaa ajaa'ibaa teessii qabadhee dhufe. Kanaafuu keessummaa kan koo kaname akkamitti naaf simatta? Keeka murtee simattamu, buna dhaabdee simattamu, marqaa gootee simattamu, mee haala kamiin naaf simattan natti garsiisame daqiiqaa takkaaf. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaan keenya kun eenyu warri jettanii gurra bantanii ija cululgootanii na dhaggeeffataa jirtan jechuudha. Keessummaan kan koo kan anamma qabadhee isiniif dhufe kanan mana biratti argitan tana obboleettii teenya qaalii fi gaarii akkasuma Islaamic Tuubiidha. Abbaa chaanaala Islaamic Tuubiiti. Warri beeytan ni beeytan, kan hin beeyne ammoo har'arraayyuu dhaqaa baradhaa isiniin jedha. Nama gaariidha, nama seenaa hojjetu, nama barnoota gaarii namaa dabarsaa jirudha. YouTube chaanaala isii diskiripshina viidiyoo kana jala isiniif kaaya. Kallattii mandaytanii maatii godhattanii akkasuma isillee maatii taatanii wal jajjabeessuun aadaa keenya haa ta'u isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya gara isiitti isin dabarsuun dura mee maaliin naaf simattu isin ammallee irra deebi'een isin gaafadha jechuudha. Okay, galatooma. Islaamic Tube yeroo kan kee aarsaa gootee sa'aatii kan kee dalagaa keetirraa murtee mana kootitti argamuu keetiif baay'ee takkanaaf galatoomi. Obboleettii tiyya qaalii baay'ee takkan si jaaladha, sin kabajaa, nuuf jiraadhu, cimii jabaadhu, hojjedhu sin jedha. Egaa gara isiitti isin dabarsaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya na waliin turtii Kongra, kongra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maatiiwwan Seenutuubii jirtu baga nagaan jiraattanii nageenyi isinii wajjin haa ta'u isiniin jedha. Egaa har'a kan argamee jiru mana Seenutuubii. Mana Seenutuubiitti argameetiin jira. Mana Seenutuubiitti affeerameetiin jira. Seenutuubiitti affeera akkanaan hin jenne anuma toof affeeree mana Seenutuubii kanatti of affeeruu qaba jedheetii asitti affeerameetiin jira. Ofii kiyyaaf of affeeree jira. Maaliif of affeerte naan jechuun keessan isin Kongra, 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 congratulations. Kongra, 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 congratulations. Manni Seenutuubii akkuma beekamu congratulations jechuun ni dhufe. Innis maal congratulations jetta yoo jettanii kiruumii keessaa bahee gara miseensa YouTube'itti dabalamee isa congratulations jedhee gammachuu isaarraa qoodachuuf asitti argamee jira. Seeruu baga gammadde, Seenutuubii baga gammaddee, congratulations. Qeerroo ilma Arsii baga gammaddee siin jedha. Egaa namni dadhabee gaafa bakka tokko ga'u nama gammachiisa. Nama sana qofa otoo hin taane nama kamuyyuu namni YouTube irratti waliin dalagamu jechuudha. Namni tokko moonii ta'e gara miseensa YouTube'itti simatamu nama kamuu gammachiisa. Sanumaa fi xiqqoo seerraa turus illee nafini gammachuu kiyya ibsachuu qaba jedheetiin mana Seenutuubiitti argameetiin jira. Asuma hordoftoonni Seenutuubii
warri hangamaa wajjiniin taatanii wajjiniin dadhabdanii innillee tokkichisaa dhufee as hin geenye namuma faana dhufee as ga'e jechuudha. Egaa warreen isa waliin taatanii ittiin gargaaruudhaan waa hundaan bira dhaabbattanii gargaartanii fiddanii asiin geessanii galatoomaa, galanni keessan guddaadha. Ammallee mas biraa hin hafinaa. Moonii ta'e malee inni mooniitti simatame malee gargaarsa keessan irraa hin hafne jechuudha. Ammallee gargaarsa keessan ni barbaada. Laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan, koomantii gaggaarii barreessuufiidhaan bira dhaabbattaniitiin jabeessuu qabdanii qeerroo keenya kana isiniin jedha. Dhagaa deebii baga gammaddii congratulations isin jedha. Mucaa miskiina kana bira dhaabbadhaa. Gargaaraanii wal jajjabeessinuu. Namni tokkoon deemee eessa yoo hin ga'u yoo wal qabatee yoo wal daggafee yoo walitti hirkatee yoo wal gargaaree bakka tokko ga'a malee namni tokko ta'ee adda isaatti bakka tokko yoo hin ga'u jechuudha. Kanaaf immoo wal gargaaruu wal bira dhaabbannuu isiniin jedha. Ammallee dabalateeni hamma moonii ta'ee tumoonii hin taane giroomii keessa gaafa jiru sa'aatii barbaada. Bilbilatti bantanii fi sa'aatii guuttanii fi bilbila keessan jalatti guuttanii hangani laayivii irra ture bira turtanii sa'aatii guuttaniif. Amma immoo maal isinirraa barbaada? Viidiyoo gadhiifatee viidiyoo sana irratti beeksisa akka ilaaltanuuf barbaada jechuudha. Yoo beeksisa hin laalleef ta'ee waan tokko faayidaa hin qabuuf. Sanii fi duraanii bilbila keessan jalatti guuttanii bilbila jala keessanii bilbila tokkos qabdan lamas qabdan itti bantanii fi gargaartanii fi sa'aatii guutaaf ittiin turtan. Amma immoo bakka sa'aatii guutaaf turtanii viidiyoo ni gadhiifatu irratti laayivii seenuu irratti ituu irraa hin dabarsinee beeksisa irra dhufu sana otuu irra hin dabarsinee beeksisa sana xumuruu fi qabdu jechuudha. Maaliif yoo beeksisa hin laalle faayidaa tokkollee hin qabu. Beeksisa sana hanga xumuraa laalaa fi otuu skip godhan irra hin dabarsinee seeraan waliif halaalluu waliif hadaawwannuu beeksisa hanga dhumaatti waliif ilaallee otuu irra hin dabarsin waliif ilaallee viidiyoo irraallee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 akkas yoo ilaallee gahaadha jechuudha. Ammoo beeksisa irra dhoofnee irra dabarsinee viidiyoo hanga dhumaa yoo ilaallee faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Saniifuu wal gargaaruu waliif hadaanuu isiniin jedha. Yaa namni gaafa dadhabee bakka kana ga'u gammachuu guddaadha. Ammas immoo bakka kana yoo ga'esi gargaarsi keessan biraa hafuu hin qabu jechuudha. Maaliin gargaartu viidiyoon gadhiifatu kanarratti beeksisa irra dhaabuu fi dhiiftanii beeksisa wajjin ilaaluu fi qabdu jechuudha. Akkas isiniin jedha. Viidiyoolee dheeressinatti fakkaata. Baguma gammaddee jechumaaf istiidiyoo seeruutuub keessatti argamee jira. Inshaallah tarii guyyaa biraas asirratti walitti deebi'uun keenya hin hafu yoo fedhii rabbii ta'ee jechuudha. Asumaanuu ammallee irra deebi'ee warreen akka seeruu kana ammallee moonii hin taane warreen reef moonii taanullee yoo anis islaamik tuubiidha. Anis fuulduruma isaa waa xiqqoo jira jechuudha. Erga miseensa yuutuubitti simatame waluma faana jirra jechuudha. Ammallee deebi'ee warri moonii hin taanellee abdii hin kutatina, dadhabne hin jedhina, sa'aatiin nu guutuu dide hin jedhina, sabiskiraabii nurraa kaafate sa'aatii nurraa kaafate hin jedhina. Namni abdii kutate yoo duubatti deebi'ee hin guddatu jechuudha. Yoo ciniinnate immoo cimee gara fuulduraatti deemee inuma guddata. Kanaafuu warri moonii hin taane bakka kana hin geenyes rabbiin bakka kanaan isin ga'ee moonii jedhanu kana isin haa agarsiisu. Warri moonii taatanis immoo irratti viidiyoo gaggaarii hojjettanii waan gaggaarii dalagdanii warra milkaa'uu isin haa godhu. Qeerroo keenya kana jabeessaa wal haa jabeessinuu wal haa gargaaruu isin jedha. Hunda keessaniyyuu isin jaalladhaa isin kabaja. Guyyaa biraatiif walitti deebina inshaallah yoo fedha rabbii tahee har'aa fi asumarratti isinirraa goolabaa. Kongiraa
Congratulations.